kaleessa minilik goota jechaa har'a immoo Itoophiyaan kufteetti jedha. Gaafa Oromoon minilik qeequ gaafa Oromoon minilik nama ajjeesee harma muree gaafa jedhu minilik gootaa jedha. Gaafa Oromoon biyya bulchu gaafa biyya ijaaru gaafa magaalaa babbareessu gaafa qoshasha magaalaa keessaa kaasee namoota sharaa keessaa kaasee keessumaayyuu waa'ee magaalaa Finfinnee naasaa jira. Bakka hundaa miti. Wanni hubatamuu qabu Finfinnee irratti xiyyeeffadhee haasaa jira. Keessumaayyuu namoota sharaa keessaa kaasanii appaartimentii ammayyaa ijaaranii keessatti galchanii kan jiraachise Oromoodha. Oromoon gaafa biyya bulchu gaafa biyya jijjiiru biyyi jigdee biyyi kufteetteedha. Baandiraan isirra ejjetamee dhidhiittamaa jiraa jedha. Baandiraan inni jedhu kami? Itoophiyaan kuftee yoo kami? Jarri kun jibbinsi isaan Oromoo irraa qaban ani na dhiba garuu himamuu hin danda'u. Dhibbeentaadhaanis ta'e lakkoofsaanis ta'e osoo gadi ba'anii dubbatanii maaluma uummanni kun maal lama godhe ofitti hammatee sabaaf sablammiin Oromiyaa keessa jiru biyya biraa keessa jiru Oromoon naannoo Amaaraa naannoo Tigraay dhaqee hojjetu jiraam jibbinsaaf miti. Oromoon hammataadha bal'aadha Oromiyaa biyyi isaatu gahaadha biyyuma isaa keessa hojjeta. Sabaaf sablammii hedduun garuu hanga baadiyyaatti uummata Oromoo keessa jira. Oromiyaa keessa jira. Oromiyaan hammatee wajjin jiraatee wajjin dhugee maqaa moggaasee ofitti fudhatee uummata guddisuudha. Uummata sirna gadaa qabu, uummata gara balleessa, uummata guddaa, uummata sirna ittiin bulmaataa amma yeroo ammayyaa kana dhiisi bara durii sana sirna diimokiraatawaa caalu sirna gadaa uummata qabudha. Jibbinsi uummata kanaa kuni eessaa dhufe? Maalirraa dhufe? Baay'ee nama dhiba. Haa ta'ullee garuu Teedii Afroon leegaasiin nama dura qabaachaa ture keessumaayyuu deeggartoota isaa birattiyyuu gadi bu'aa dhufeera. Fakkeenyaaf miidiyaa isaati jedhamu amma dura ture ni beektu. Gaazexeessitoonni achirra jiran ilaalcha isaan Oromoodhaaf qaban keessumaayyuu yeroo Abiyyi dhufu ni beekama. Oromoon biyyan bulchuu Oromoon biyya diigaa warra jechaa turanidha. Amma garuu Teedii Afroo sirba isaa kanarratti hundaa'anii hundumti isaaniiyyuu yaadni Teedii Afroo sirrii akka hin taane Itoophiyaan diigamtee akka hin jiraanne itti deebi'aa jiru. Kanaafuu leegaasii isaa dhabaa jira jechaadha. Suuta ofuma isaatiif tapha keessa of baase. Ofuma isaatiif mo'amee jechuudha. Uummata Oromoo uummata bal'aa arrabsitee eessayyuu ga'uu hin dandeessu. Fakkeenyaaf mee Sisaa Yageenaan sirba Teedii Afroo kana keessumaayyuu daas xaal kan jedhu sana sanii fi Itoophiyaan kufte kan jedhu irratti yaada inni kenne dhaggeeffannee walitti deebinaa. Isatti aansin immoo yaada irratti kennine kan Ermiyaasis namoota baay'eedha. Ammaaf garuu namoota lamaan kana irratti xiyyeeffannee yaada isaan kennan dhaggeeffannee walitti deebina. ሀገር ሲለማ ከተሞች ሲለወጡ በየትኛውም የዓለም ክፍል ላይ ብዙ ጊዜ የሚጠቀሰው እንደውም የኒውዮርክ ፓርክ ነው። ኒውዮርክ ከተማዋ መተንፈሻ ስለሌላት ሰዎች በሳምንቱ መጨረሻ ቀናት ከከተማ ወጥተው ወደ ኒው ጀርሲ ምናምን አካባቢ የተወሰነ ነገር የሆነ እንደው ነፋሻ ነገር እንኳን ለማግኘት እንደዛ የሚሉበት ሁኔታ እንደነበር፣ በኋላ ግን ከተማው መሀል ላይ ይህን ነገር ለመለወጥ በርካታ የመኖሪያ ሰፈሮች ፈርሰው ሰዎች ተፈናቅለው ግዙፍ የሆነ በከተማ መሀል ራሱን የቻለ ሀገር የሚያህል ፓርክ የተሰራበት ብዙ ጊዜ የሚጠቀሱ ናቸው። ከልማት ጋር ተያይዞ የሚነሳ እና የሆነ ቦታ ላይ ከተማ እንዴት ይልማ፣ ከተማ እንዴት ይዘምን፣ እንዴት ይለወጥ። ስለዚህ ይህን ለማድረግ ከተደረገው ነገር ላይ ይሄ ቢሆን ይሄ ቢደረግ የሚል ቅን የሆኑ ጥያቄዎች ቢኖሩ ጥሩ ነው
እነሱ መሀሉን ይዘው የገፉት ጀረ ለሜን የተገፋ ለማን ኦፍ ጃለቱ ማን እንደሆነ እሱ ግልጽ አይደለም። በመጨረሻም ነሞርኒ አንድ ጥያቄ ማንሳት እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ መንግስት ላይ ቅሬታ ቴዲ አፍሮ ካለው አንዳንዶች እንደተነተኑት 11ኛ ሰዓት የሚባለው እየነጋጋ ያለው 11ኛው ሰዓት ከውጭ የሚመጣ ለውጥ የመፈለግ ከሆነ ከውጭ የሚመጡት የሚታይ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ኢትዮጵያ አጀንዳ የሚያውለበልብ የታጠቀም ይሁን ምን ኃይል ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ወይ ነው። በአንጻሩ ከኢትዮጵያ መንግስት በአንጻሩ የሚታዩ የተሰባሰቡ ቡድኖች ሸኔ፣ ፋኖ፣ ህወሓትና መሰል በዘር የተሰባሰቡ እንኳን ሀገር ከሰፈራቸው ባሻገር ማየት የማይችሉ ኃይሎች ስለሆኑ ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት አለመውደድ መጥላት መብት ነው። የተሻለ ኃይል ኢትዮጵያዊ አጀንዳ ያለው ኃይል እስኪመጣ ደግሞ ኢትዮጵያ እንድትቀጥል ደግሞ በኃላፊነት መንቀሳቀስ ደግሞ ራሱን የቻለ ኃላፊነት የተመላበት ተግባር ነው ብዬ አምናለሁ። ከዚህ በመነሳት ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ነፍሳቸውን ይማረውና በኢሳት ቴሌቪዥን ላይ ቃለ ምልልስ አድርግላቸው አፄ ኃይለሥላሴን በተመለከተ አንድ ነገር አንስተው ነበር። አፄ ኃይለሥላሴ ኢትዮጵያን ይወዳሉ አሉ። ስልጣናቸውንም ይወዳሉ። በስልጣናቸውና በኢትዮጵያ መካከል ውድድር ሲመጣ ስልጣናቸውን ያስበልጣሉ። አሁን ቴዲ በኢትዮጵያ መውደድና በዝና መካከል ምርጫው ሲመጣ ኢትዮጵያ ትበልጣለች ወይስ ዝና ይበልጣል የሚለውን መልስ የሚያስፈልገው ነገር ይመስለኛል። akkuma dhageessan ኃይለሥላሴን biyyeen jaalataa jedhan. biyyeen jaalataa aangosaas sirriitti jaalataa jedhan. garuu gaafa xiiqii biyyaa fi aangosaa wal bira qabdee kana keessaa tokko filadhu gaafa jettuun aangosaa filataa jedhan. Teediin Afroon immoo beekamtii fi Itoophiyaa yeroo hundaa waan Itoophiyaa faarsuufu Itoophiyaan inni faarsu akkuma beekamutti akkuma jirutti ta'ee jechaadha. Beekamtii isaatii fi Itoophiyaa wal bira qabdee gaafa gaafattu beekamtii isaa dursaa jedhan. Jara lameen waggaa wal bira qabdu lamaan of jaalatu jechaadha. Namoonni sirna durii leellisan hundi isaanii warra of jaalatan. Sirnuma isaarraayyuu kaastee sirna namootaaf dabaree kennu, namoota olaanoo, namoota giddu galeessa, namoota gadaanoo jedhee namatti nama sadarkaa kennanidha isaanii. Kanarratti kana caala dubbachuun barbaadu. Keessumaayyuu Ermiyaas Laggasee immoo akkuma beektan waa'ee Finfinnee irratti Oromoo irratti akka inni qabsaa'aa ture. Abiyyi gaafa dhufu jalqaba irratti namni Abiyyi qeeqe akka isa ta'e yeroo baay'eedhaaf mootummaan Oromoo biyya bulchuu hin danda'u nama jechaa turedha. Amma garuu Teedi Afroon erga sirba isaa kana baasee yaada ittaanu kana kenneera. Isas dhaggeeffannee walitti adeemne. የኦሮሞ ልጆች በዚህ መልኩ እየተናገሩ ነው። ከሞራል አንጻር ካየነው ደግሞ ከሞራል አንጻር የዘፈን ከፍታ ካየነው ደግሞ የነሱ ይበልጣል። ፈንዱ ከፈለጋችሁ የነሱ ይበልጣል። እያንዳንዷን ግጥም አይደለም እየተናገርኩ ያለሁት። አያገባኝም ስለ እያንዳንዷ ግጥም። ለኔ መለኪያዬ ኢትዮጵያን ኦውን አርጊያታለሁ የሚል ማንንም ሰው መጣ መለኪያዬ እሱ ነው። አድዋ የኔ ነው የሚለኝ ሰው መለኪያዬ እሱ ነው። ለሀገር ነው የሞትኩት ለሀገር ነው የወደቅኩት የሚለኝ ሰው ካለ መለኪያዬ እሱ ነው። ኢትዮጵያ አለች አትሞትም ትቀጥላለች የሚለኝ መለኪያዬ ነው። ግለሰብ አይደለም መለካው ነው፣ አስተሳሰብ ነው መለካው። በዛ ደረጃ ነው ማየው የቴዲን ምርከን እየተሰን ጀላና ጋሩም ሳፊ ዮሰንጌታውን ዴቪኒ ሳንቴ ዲያፍሮዳፍ ከነን አከ ቁብሳቴ ወለሎን ሳኒስ አኩመ ቆቢ ኬኛ ጉያ ከለ ሰረት ካስነት ብልጭና ንቀቡ
kunoo Ermiyaas Laggaseen dhugaa ba'ee jira. Artistoonni keenya jabaadhaa akka durii fiilmii isaaniitiin walaloo isaaniitiin sirbaan barreeffama garaagaraan gaafa isaan nu arrabsan cal jennee taa'uu qabnu ofirraa deebisu namatti hin buunu namni yoo nutti dhufe yaa hin beekama ofirraa qolachuudha nagaatti.